Akkam jirtu barattoota kun koraantuubiidha. Har'a immoo barnoota keemistirii gireetii yuunit 1 paartii jalqabaa qaban isiniif dhiyaanneerra. Warroonni immoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik, sabiskiraayib, sheer gootanii akka nu bira dhaabbattan sumaan kabajaan isin gaafanna. Dabalataanis immoo yoo yaada qabaattanii wanta fooyyessuu qabnu yookaas immoo akkaataa baruu barsiisuu irratti yoo yaada qabaattanii akka koomentii jalatti nu barreessitan isin jenna. Sababni isaas yaadi keessan akka nuuf hin deemne waan nu gargaaruuf yaada keessan nu barreessuu irraa of qusatiin as nu jira. Amma kallattii magaalaa barumsa keenya guyyaa irratti seenna. Yuunit 1 irratti kan ilaallu jalqaba irratti keemikaal riyaakshina and istookiyomeetira jedha. Boqonnaa kun durii poolii kaalkulamii irratti gireed 9 keemma garuu as gireed 10 dhufeera. So haalaan amma xumuraatti nu wajjin ta'a. Sababni isaas baay'ee barbaachisaa waan ta'eef keemistirii keenya jechuudha. 1.1 irratti kan ilaallu introduction jedha. Introductioniin isaa maal jedha? Change is the law of nature. Jijjiiramni seera uumamaati yookaas immoo wanti tokko jijjiiramuun isaa seera uumamaati jedha. Yaa seeradhaas miti amma fakkeenyaaf nuti gaafa dhalanneef amma haala nurra jiru tokko miti yaadaanis qaamaan fiizikaalis jijjiiramni waanuma ganama ture yookaas immoo uumamumaa wanta jirudha jechuudha. So change is the law of nature dha jedha. We observe various types of change around us. So nuti immoo kan gaafa addunyaa kana keessa jiran yookaas immoo naannoo keenya keessatti jijjiiramoota baay'ee ilaalaa oolla. Jijjiiramoota garaagaraa karaa uumamaas karaa nam-tolcheetiin jijjiiramoota garaagaraa ilaalaa oolla jechuudha naannoo keenya keessatti. The growth of seed into plant, the burning of wood in the fireplace, the rusting of iron articles in the moist air, the rotting of food and the evaporation of liquid are some of the changes that we see taking place around us. Wantoota nuti addunyaa keenya keessatti jijjiiramoota ilaalaa oolle keessatti kan warroonni muraasni warroota akkamidha? The growth of seed into plant. Fakkeenyaaf sanyii biqilaa tokko gaafa dhaabnu biqilaan sun yeroo murtaa'e booda gara biqilaa guddaatti jijjiiramuun isaa maalla? Jijjiiramadha jechuudha. Sanyii boqqolloo ta'uu danda'a, sanyii qamadii ta'uu danda'a. Erga dhaabnee waggaa booda yookaas immoo ji'a 5 booda gara biqiltuu guddaatti jijjiiramu. Sun jijjiiramadha. The burning of wood in the fireplace. Muki yookaas immoo qolaanni tokko gubatee gara daaraatti jijjiiramuun isaas maalla? Jijjiiramadha kunis jechuudha. The rusting of iron articles in the moist air. Sibiilli yookaas immoo ayiraniin gaafa haala bushiinu ligidaa'uun isaa innis jijjiiramadha. Inni biraa the rotting of food. Nyaati shaaggatu biddeen fakkeenyaaf yeroo dheeraaf yoo ture maalla shaaggatu. So shaaggatuun sun maalla jijjiiramuu uumamedha jechuudha. Inni biraa the evaporation of liquid are some of the changes. Liquidiin tokko gaafa qaama waa tokko yookaas immoo ibiddaan ta'uu danda'a wanta waa tokko irratti gara maalitti jijjiirama? Gara hurkaatti jijjiirama. Gara hurkaatti jijjiiramuun isaa sun maalla jijjiiramadha jechuudha. So wantoonni namoonni jechaa oolle kun fiizikaal yookaas keemikaal cheenjii ta'e jechuudha. Garuu namoonni kan ilaalaa jiru cheenjiin tun maalla jijjiiramuun isa jedhudha. Gara mul'atti immoo fiizikaaliif keemikaal cheenjiin maalla jedhamee ilaalaa deemna jechuudha. Walumaa galatti garuu cheenjiin maadha? Law of nature dha jechuudha. Waan uumamumaan jirudha jechuudha. Scientists categorizes changes as a physical and a chemical changes. Scientistoonni jijjiirama bakka lamatti qoodu. Isas physical fi chemical change jedhanii bakka lamatti jiru jechuudha. A physical change is a change that does not involve the formation of new substance with a new chemical composition. Physical change jijjiirama ta'ee jijjiiramni kun garuu new substance kan hin uumnedha yookaas immoo wanta haaraa tokko kan hin uumnedha. Garuu qaamuma jalqaba ture tokko saayiziidhaan, sheepiidhaan, maasiidhaan yookaas immoo eeriyaa substance jalqaba ture yookaas immoo heetii substance jalqaba ture jijjiiruudha malee compositionii isaa isa jalqaba ture jijjiiruu miti jechuudha. Maaltu physical change jechuudha. Fakkeenyaaf amma waraqata dabtaruma keenya keessaa kunneen yoo fuune waraqata sana bakka lamatti yoo kunneen fakkeenyaaf waraqata sana eeriyaa isaa jijjiirre fi heetii isaa jijjiirre malee waraqatummaa isaa sana maaliin goone hin jijjiirre jechuudha. Daballeessamas bakka garaagaraatti yoo deddeebine kunne eeriyaa isaa maasii isaa jijjiiraa irra malee qabiyyee waraqaan sun jalqaba qabu maalla jijjiiraa hin jirru jechuudha. Kanaaf fiizikaal cheenjiin maalla wanta tokko saayizii isaa fa'aa sheepii isaa fa'aa jijjiiruudha malee composition isaa kan hin jijjiirre maal jennee waamna? Cheenjii keessa fiizikaal cheenjii jennee waamna jechuudha. Isa kana maal jennee waamna? Fiizikaal cheenjii maal jennee waamna jechuudha. Example of fiizikaal cheenjii warroonni ta'anii muraasni isaanii ilaalaa ture garuu muraasni isaanii evaporation of liquid. Liquidiin tokko gara hurkaatti jijjiiramuun isaa powdering of sugar. Sugarii gara powderiitti jijjiiruu jechuudha. Sugar melting of ice. Cabbii gara liquidiitti jijjiiruu yookaas immoo baaqsuu isa jennee jechuudha. Kun maalla fiizikaal cheenjii keessa warroota muraasadha jechuudha. In the bra, the change which resulted in the formation of one or more new substances with a new chemical composition is known as chemical change. Chemical change keessaa inni tokko immoo
new substance tokkoof isaa ol kan uumamu jechuudha yookaas immoo isa jalqaba ture irraa guutummaan guutuutti adda kan ta'e new substance yoo uumame maal jennee waamna chemical change jennee waamna jechuudha. Akkuma jalqaba jalatti jenni physical jalatti waraqata yoo tokko bakka namatti yoo kunne saayizii isaa yookaan shape isaa jijjiirreen waraqatuma sana immoo yoo abiddatti qabsiisnee kumne maal arganna dhumarratti daaraa arganna jechuudha. So daaraan suni waraqata jalqaba ture irraa compositionidhaanis amalaanis waan hundumaan garaagaradha jechuudha. Kana maal jennee chemical change jechuudha. So asirratti wanti isin asirratti tokko qabachuu qabdanii tokko immoo physical change ni reversibility dudduubatti deebisuu dandeenya. Jechuun wanticha erga goone booddee objii yookaan substaansii jalqaba ture argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma melting of ice maal jennee physical change jechuudha. Ice tokko gara meltingitti yoo jijjiire adeemsa freezingidhaan immoo deebisnee gara iceetti jijjiiruu dandeenya jechuudha. So reversibility deebi'uu danda'a. Chemical change garuu maal dudduubatti deebi'uu hin danda'u. Erga wanta tokko argannee booddee deebisnee wanta jalqaba ture substaansii jalqaba ture oriijinaalis argachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Fakkeenyaaf waraqata tokko yoo gubne waraqaticha daaraa sanarraa waraqaticha jalqaba argachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Sababni isaas compositionii as waan jijjiiramu jechuudha. So example of chemical change maala turning of milk into curd aannan tokko gara itittuutti jijjiiru. Photosynthesis by green plants adeemsatti biqiloonni magariisni nyaata mataa isaanii qopheessan photosynthesis maala chemicalidha. Chemical reaction waan ta'eef rotting of egg by bacteria eegini baakteeriyaadhaan miidhamuunsaa kun maala chemical change keessaa warroota muraasadha jechuudha. Example of chemical change keessaa. Chemical changes occur due to chemical reaction between substances. So chemical change kan immoo sababa maaliiti? Chemical reaction sababa reactionii keemikaalaatiin maal gidduutti substansota gidduutti kan sababa uumamanii fi chemical change uumama fakkeenyaaf waraqata tokko yoo amma fakkeenyaaf isuma yoo dhiise turning of milk into curd kan jennu sababii baakteeriyaan aannan sana keessa gadi reakshinii gaggeessuufidha kan kardii arganne jechuudha. So baakteeriyaan suni aannan sanaaf jiru reakshinii isa gaggeessu maala chemical reactionidha jechuudha. So chemical change yeroo hundumaa kan inni uumamu sababii chemical reactionii jiruufidha jechuudha. Sababa chemical reactionii jiruufidha jechuudha. In general, a change is called a chemical reaction. In general, a change is called chemical reaction if it is exhibit all part of the following characteristics. So changing walumaa galatti maal jennee waamuu dandeenya? Chemical reaction jennee waamuu dandeenya jechuudha. Yoo amaloota warroota kana agarsiise jechuudha. Yoo amaloota warroota kana agarsiise chemical change jennee waamuu dandeenya jechuudha. Amaloonni sun maal amaloonni yoo inni agarsiise change jennee waamuu jechuudha. Formation of new substances yoo substansiin haaraan tokko uumame maal jennee waamuu dandeenya? Change jennee waamuu dandeenya jechuudha. Production of heat or light or both yoo reaction sana gidduutti heating ho'i yookaas immoo laayitiin uumamesi wanta sana chemical change jennee waamuu dandeenya. Inni biraa change in color yoo jijjiiramni halluu yoo jiraate, inni biraa change in the temperature and heat yoo jijjiiramni temperature jiraate warroota kana maal jennee waamuu dandeenya? Change jennee waamuu dandeenya jechuudha. So waan maal ilaallaa ture waa'ee chemical change, physical change maal akka ta'e change tokko jiraachuu immoo warroonni jiraachuu qaban maala formation of new substance, production of warroota kanas maal jennee yoo jiraatanii change akkana jiru wantoota nu ibsan keessa jechuudha. Inni itti aanu mata dureen keenya chemical reaction jechuudha. Chemical reaction is the process in which reacting substance called reactants are converted into new substance called products. Chemical reaction jechuun adeemsa ittiin substanceonni jalqaba turan maal jenna substance jalqaba turan sana reactantii jenna jechuudha. Reactantoonni sun walitti dhufanii gara new substance kan biraatti inni immoo maala product wanta nama tokkotti gaafa isaan jijjiiramanii maal jennee waamna adeemsa kana chemical reactioniitu gaggeeffame jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf amma waraqataaf pilaas abidda yoo jenne dhumarratti diinni daaraa arganna jechuudha. So waraqataa fi abiddi sun maalla reaaktaantotadha jechuudha. Dhumarratti daaraa nuti argannu immoo piroodaaktiidha jechuudha. So reaakshiniin reaaktaantii qaba dhumarratti immoo piroodaaktiidhaan xumurama jechuudha. So kun immoo maal walumaa galatti chemical reaction jennee waamna jechuudha maqaa walii galaasaa. The characteristic of the products are completely different from those of the reactants. Kun akkuma nuti jechaa ture amalli reactantii yookaas immoo amalli inni jalqaba ture isa productii lammaffammuudha guutumaan guututti maalla addadha jechuudha. Amala wal fakkaatu hin qabu isa jalqaba ture jechuudha. For example, if you burn sulfur with the oxygen, the sulfur and the oxygen are completely converted into sulfur dioxide. Fakkeenyaaf sulfur fi oxygenii yoo reakshinii gaggeessine maal arganna dhumarratti sulfur dioxide arganna. So sulfur dioxide fi jalqaba sulfur fi oxygenii waan inni turan suni amalli isaa qabu maalla guutumaan guututti maal miti
tokko miti garaagaraa jiru. Fakkeenyaaf amma jalqaba sulfur plus oxygenidha. Oxygeniin karaa jalqabaarra ture. Dhala namaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoonni jiraate malee lubbuu qabeeyyiin hin jiraatan. Erga garuu sulfurii jiwwan nyaate sulfur dioxide immoo maalidha? Sulfur dioxide immoo miidhaa iyyuu qaba. Gaazii miidhaa qabudha jechuudha. Dhibee garaagaraa iyyuu namatti fidaa jechuudha. So amalli inni jalqaba qabu fi lammaffaa irratti qabaate maalidha? Guutummaa guutuutti addadha jechuudha. Kanaafi keemikaala reakshinii keessatti reaaktaantii fi piroodaaktiin amalli isaa qabu maal miti? Tokko miti jechuudha. Tokko miti jechuudha. Sulfur dioxide is a color gas with a pungent odor. Sulfur dioxide maalidha? Colorless gaazii yookaas immoo gaazii ta'e garuu halluu hin qabu. Gaazii halluu hin qabnedha. Akkasumas immoo pungent odorii kan qabudha. Foolii namatti hin tolle jechuudha. Pungent odor jechuudha. Foolii kan namatti hin tolle kan qabudha sulfur dioxide jechuudha. These characteristics of sulfur dioxide are completely different from the characteristics of the original substance, sulfur and oxygen. Kun amallee sulfur dioxide ergasii qabaate booddee warroota jalqabanii qaburraa maalla oxygenii fi sulfur irraa addadha jechuudha. Fakkeenyaaf oxygenii amma nuun fudhannu fooliin isaa nama hin jibbisiisus yoo akka colorless iyyuu ta'e. So garuu sulfur dioxide dhuma irratti pungent odorii qaba. Foolii namatti hin tolle qaba jechuudha. Kun immoo si jalqaba ture irraa maal isa godha? Adda isa taasisa jechuudha. Adda isa taasisa jechuudha. A chemical reaction is represented by a short hand notation called chemical equation. So chemical reaction maalin ibsama? Short hand notation chemical equation dhaan ibsina jechuudha. Gaafa ibsinu chemical equation dhaan ibsinu maali? Chemical reaction chemical equation dhaan ibsina jechuudha. A chemical equation uses chemical symbols to show what happens during a chemical reaction. Chemical equation kan inni nu fayyadu gaafa chemical reaction gaggeeffamu maaltu akka godhamu bifa salphaan nama hubatamuu danda'uun kan nu ibsudha jechuudha chemical equation. A balanced chemical equation can be used to describe the relationship between the amount of reactant and the product. So chemical equation balance ta'e productive reactant isa balance ta'e maal ibsuun nu gargaara? Amount reactant fi product gidduu jiru maal gochuun nu gargaara? Ibsuu fi nu gargaara jechuudha. Ibsuuf nu gargaara jechuudha. Kana gaafa sirriitti keessa galaa deemnu amount indasaayyaa adda baasaa deemna jechuudha. The quantitative stage of reactants and the product in chemical reaction is called reaction stoichiometry. Amma kan kun isa kanatti dhufne jechuudha. Sila maal jenne chemical reaction and stoichiometry jenneeti mata duree stoichiometry maal akka ta'e kun asitti jechuudha. The quantitative stage of reactant and the product in chemical reaction is called reaction stoichiometry. Lakkoofsaan reactant product keenya adeemsinu chemical reaction keessatti jedhee qo'annoo yookaas stage goonu maalidha? Reaction stoichiometry jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf amma watariin gaafa qophaa'u hydrogen plus oxygenii namni so dhumarratti kan nu arginu arginu H2O dha. So achi keessa moolaakiilii oxygenii meeqatu jira? Maasiin oxygenii meeqa? Atoomii meeqa jira jennee wantoota nuti lakkoofsaan qo'annu suni kan qo'atu maalidha? Stoichiometriidha jechuudha. Stoichiometriin lakkoofsaan wanta jiru chemical reaction keessatti maasiidhaanii, atoomiidhaanii, mooliidhaanii, moolaakiiliidhaanii wantoota lakkoofsaan wal qabatanii chemical reaction keessatti kan qo'achuuf nu gargaaru stoichiometriidha jechuudha. In this unit, we'll study the types of chemical reaction, chemical equation, redox reaction, chemical formulas, masses of compound, mole concepts, and reaction stoichiometry. So, boqonnaa kana keessatti kaane amma nu ilaalaa kan introduction yoo jedhamu jechuudha. Kana booda kan nu ilaalaa deemnu wantoota maal fa'aadha? The type of chemical reaction, type of chemical reaction maal jedhee change dha substanceonni lama walitti dhufanii reactantonni product nu kennu jedhu. So chemistry immoo chemical reaction gosoota garaagaraa jira isaan maal fa'aadha kan jedhu waliin ilaalla. Inni biraa chemical equation akkamittidha chemical equation chemical reaction tokko kan barreessinu jechuudha. Chemical equation chemical reaction tokko akkamitti barreessina kan jennu redox reaction kan jedhu jira oxidation and reduction reaction jechuudha. Kan gosatti kanas ni ilaalla. Inni biraa chemical formulas akkamitti chemical formula chemical reaction tokko kan barreessinu jennu masses of compound akkamitti maasii wanti tokko nu moolii tokko element tokko nu laatame kan isa biraa akkamitti barbaanna kan jedhu mole concept jira. Fi dhumarratti immoo reaction stoichiometry sama jennee jechuudha. Maasiidhaanii moolii moolaakiiliidhaanii kan qo'atu maal jennee stoichiometry jennee isa concept sanas ilaalla jechuudha tokko tokkoon jechuudha. One point duratti chemical equation kan jedhu ilaalaa jirra jechuudha. Amma kan tokko tokkoon wantoota isaa ilaalaa deemna. A chemical equation is a short representation of an actual chemical reaction in terms of chemical symbols and formulas. Chemical equation ni bifa salphaa fi bifa gabaabaa ta'een chemical reaction tokko simbooliidhaan bakka buusne yookaas immoo formulaadhaan bakka buusne ibsuudha jechuudha. Amma wanti tokko dheeressinee barreessuudha bifa salphaa ta'een bakka bu'ee yoo qabaate bakka bu'ee sanaan barreessuun chemical equation jechuudha. Chemical reaction keessatti.
In a chemical equation, the starting substance are called reactants. Chemical equation keessatti substance kan argamu argaa jiru yookaas immoo starting substance inni irraa jalqabsu maal jennee waamna? Reactant jennee waamna jechuudha. Reactant jennee waamna. And the new substance produced are known as products. Substance haaraan uumamu immoo maal jennee waamna? Chemical equation keessatti product jennee waamna jechuudha. Product jennee waamna jechuudha. In a chemical equation, reactants are written on the left side and the products on the right side of the equation. Chemical equation keessatti kan reactantiin kan harka bitaa keenyadha kan inni barreeffamu. Product immoo karaa harka mirgaa keenyadha jechuudha. Kana kan adda nu baasu immoo jirti. Maaltu jira? Aaroon isheen kuni aaroon isheen xiyya fakkaatu kuni maal gochuun nu gargaarti? Reactantii product keenya adda baasuun nu gargaarti jechuudha. Is placed between the two sides of indicate transformation of reactant into product. Aaroo kun maal agarsiisa? Reactantii gara productiitti jijjiiramu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun asirratti reactantii aaroo kana ka'e productii. So reactantii kun maal asitti karaa harka bitaa keenya jiran so reactantii jenna. Kun immoo karaa harka mirgaa keenya akkuma jiru productii inni jechuudha. Bakka reactantii kanaa wantoota baay'ee jiran fakkeenyaaf H2O jennee yookiin hydrogen plus oxygen jennee sitti immoo H2O gaafa inni H2O productii keenyadha. Hydrogen plus oxygen iddoo kana jiru immoo reactantii keenyadha jechuudha. So akka kanaatti chemical equation amma fakkeenyaaf asitti hydrogen plus oxygen jennee jechaan qubeedhaan wordiidhaan barreessinu bakka bu'iidhaan barreessuun salphaadha. Kanaan chemical equation faayidaan nu qabu jechuudha. Ittaansi kan ilaalu writing chemical equation. Akkamitti chemical equation barreessuuf immoo caallisee barreessina miti kan steepoota nuni hordofuun nurra jiru muraasni jechuudha chemical equation barreessuuf. Writing chemical equation instead of using words, chemical symbols and formulas are used to represent the reaction. Kun chemical equation keessatti amma wordii fayyadamnu yookaas immoo amma jechaan barreessinee fayyadamnu bakka isaa maal fayyadamna? Chemical symbolii yookaas immoo formulaa fayyadamnee reaction sana maal goona ibsina jechuudha. Maal keessatti chemical reaction tokko gaafa gaggeeffamu chemical equation fayyadamneeti chemical reaction sana ibsinu. Amma wordiidhaan barreessinu symbolii yookaan formulaadhaan fayyadamne jechuudha. So gaafa barreessimu stepii nuni dirqama hordofuun irra jiru immoo muraasni jiru jechuudha. Stepii to write chemical equation. Stepoota nuni hordofuun irra jiru maalla muraasni jiru jechuudha. Isaanii tokko tokkoon ilaalina jechuudha. Inni jalqaba write a word equation. Jalqaba gaafa barreessu jalqaba wanta sana jalqaba wordiidhaan barreessina jechuudha. A word equation is stated in words. For example, the word equation for the reaction between hydrogen and nitrogen to produce ammonia is written as. Jalqaba fakkeenyaaf wanta gaafa barreessanii chemical equation wanta kana barreessaa gaafa nu jedhu jalqaba wordiidhaan barreeffama. Fakkeenyaaf amma reactionii hydrogenii fi nitrogenii gidduu jiru product isa ammonia kan ta'e barreessaa gaafa nu jedhu jalqaba akka kanaatti jiru kun hydrogen jennee plus nitrogen jennee qubee maan barreessina jechuudha. Qubee maanii jalqaba irratti write the word equation dhaan barreessina jechuudha. Know that we read the plus sign as reactants and the arrow can be read as to produce. Akkuma kana kan kun asirratti Plus kun jirti mallattoon iddoon kun maal jennee dubbisna reactants. Hydrogen react with nitrogen. Ishiin haaroo kun immoo maal jennee dubbisna to produce. Hydrogen react with nitrogen produce ammonia jennee qubeedhaan barreeffannaa jechuudha jalqaba. Akkuma kanatti jechuudha. Akkuma kanatti barreeffannaa jechuudha. To give or to yield. So to produce kana to form to give or to yield jennee maqaa isaa akkuma walitti barreessuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa erga wordiidhaan akkuma barreessine booddee write the symbol and the formulas for the reactants and the products is the word equation. Erga sana booddee erga qubeedhaan barreeffamne booddee immoo isuma qubeedhaan barreessine sana gara maaliitti jijjiirra gara equationii yookaas immoo gara symbolii isaan qaban sanaatti maal goona jijjiirraa jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogen plus nitrogen jedhati hydrogen bakka bu'iinsa H yookaas immoo H isaan bakka bu'uuna ittaansi immoo nitrogen immoo N-dhaan bakka bu'a naadhaan jechuudha. So isa bakka buufannaa it gives ammonia jechuudha. NH3 nu laata jechuudha. Garuu gaafa sitti ilaallu reakshinii kun maalla unbalanced yookaas immoo balanced ta'ee jiru. Fakkeenyaaf akkasumatti gaafa ilaaltanii asii moolaakiilii hydrogenii lama jira. Gaafa nama sadiitu jira. Asii nitrogenii lamatu jira. Product lama tokkotu jira. Maalla kuni balance hin taane jechuudha. Chemistry keessatti immoo maal jedha chemistry mass is neither created nor destroyed jedha. Yookaas maasiin hin uumamus waan tokko product irra inni ture dirqama reactant irras jira jechuudha. Inni asirra ture maasiin ammoo sanatu immoo asirra yoo iddoo kanarra maasiin shantu ta'e product kanarratti shantu ta'uu qaba. Amma garuu asirra walcaalee jiru. So kanaa maala unbalanced equation jechuudha. So steepii sadaffaa maal jedhalee balance gochuudha jechuudha kana bira. Steepii sadaffaa irratti kan nu eeggatu equationii barreessine kana balance gochuudha jechuudha. Akkamitti balance goone yoo jenne isa kan ganaa garumaatti jira. Karaatti balance goone baay'ee jira. Tokko LCM method jira, algebra method jira. Drama inspection method jira. Amma normally nun akkasumaani suma example isaa assistant laalaatu jira tun taane waa'ee equation barreessuu wanti akkasuma ilaalla jiru. So amma
hydrogenii kana asii lamatu jira. So iddoo kana immoo sadiitu jira. Isa kana sadii wal qixxeessuu fi isa kana yoo iddoo kana sadii buuse sadii baasuun lama meeqa jaadha jechuudha. Kan reaaktaan jira hydrogenii jaatee jechuudha. Bakka kana immoo yoo lama buuse asii hydrogenii koo meeqa naata sadii baasuun lama maas meeqa ta'a jaata jechuudha. Hydrogenii kan reaaktaan jira kunis lama ture ammas lamadha. Asinis maal ta'a lamadha jechuudha. So qixxaateedha jechuudha. Inni kun yeroo hundumaa kan isin qabu baruu qabdan inni fuuldura elementii dhaabatu koofishantiidha. Inni kun jechuudha hunduma isaa dhaabbatan fakkeenyaaf lamni kun naayitiroojinii qofaaf dhaabbata miti. Haayidiroojiiniifis hin dhaabbatu. Naayitiroojiinii qofaaf hin taane haayidiroojiiniifis hin dhaabbatu. Isheen sadii kun garuu sabiskiriiptiidha jalatti galchite waan jirtuuf isheen haayidiroojiinii qofaaf dhaabatte malee naayitiroojiiniif hin dhaabbatu jechuudha. So koofishantiin fuuldura jiraannan hunduma isaa dhaabbata. Sabiskiriiptiin garuu tokko qofaaf dhaabbata jechuudha. So baalaansii ikuweeshiniin ammooniyaa maalla? Kanaaf fakkeenyaaf ammooniyaan reakshinii naayitiroojiinii fi haayidiroojiinii gidduutti godhamee ammooniyaan misirriinsa baalaansii gaafatee barreeffamu kanadha jechuudha. Isa kana garuu nu barsiisaan barreessaa gaafa nu jedhu normaalii isteeppii kan hundumaa tokko tokkoon hordofuun nurra hin jiru. Jechuun baruumaaf namalee akkaataan barreeffamu salphaamatti yeroo kana beeknaa barreessuun ni danda'ama jechuudha. Chemical reactive substance might be solid, liquid, or they can dissolve in solvents. So kan chemical reactive yookaas immoo reaaktaantoonni keenya fakkeenyaaf bakka kana kan jiranii maal ta'uu danda'u? Soolidii ta'uu danda'u, gaazii ta'uu danda'u, wantoota dhangala'oos ta'uu danda'u. Amma fakkeenyaaf iddoo kanatti amma hin barreessine malee fakkeenyaaf haayidiroojiinii maalla gaazii osoo iddoo kanatti akka hammatu xinnoo ishee banne G keenya G jechuun maal agarsiisti gaazii fakkeenyaaf kun amma gaazii yoo ta'e soolidii yoo ta'e kun SC keenya liquidii yoo ta'e LA keenya kun akkas gaazii yoo ta'e immoo kun G keenya jechuudha. Aqua solution yoo ta'e immoo AQ keenya reaakshinichi maal akka inni ta'e adda baatan camina haayidiroojiinii iddoo kana as xinnoo ishee bannee akkasa kanaatti hammattuu bannee maal goona iddoo kana G keenya jechuudha. Kana jechuun naayitiroojiiniin gaazii agarsiisu atoomii tempireecharii gaazii ta'uusaa nu mul'isa jechuudha. Akka kanaatti barreessina gaafa keemikaala reakshinii barreessinu jechuudha. Particularly ionic compound commonly react in the aqueous solution or dissolve in water. Kun kan amma yooma wantichi isin galuu baati ionic compound warroonni jedhaman jiru. Ionic compound kun meetaalii fi non-meetaaliitu reakshinii gaggeessee fakkeenyaaf immoo soodiyemii fi kilooriinii soodiyem kiloraayidii gaafa uumamu warroonni kun kan isaan dissolve ta'an maal keessatti aqueous solution keessatti yookaas immoo waterii keessatti maal ta'uu danda'u dissolve ta'uu danda'u jechuudha. Sometimes this information is added to an equation by placing the appropriate symbol after the formulas. Kun kan fakkeenyaaf sodium chloride plus water yoo jenne sodium chloride maadha waterii maadha yoo jenne bara biratti barreessuu qabna jechuudha akka kanaatti kun. SC yoo solidii ta'e erga wanticha barreessine booda SC kun jechuun sodium chloride bannee SC dha solidii waan ta'eef wateriin immoo aqua solution waan ta'eef bannee SC kun akka ittiin barreessina jechuudha keemikaala. Inni kun normaalii yooma barreeffamu ta'e yooma dhiifame iyyuu garuu isa baalaansii kun akka kanatti barreessuun kun dirqama kana dirqama baruu qabna jechuudha keemistiriitti. So akkaataatti keemikaala reakshinii barreessanii isa kanadha jechuudha. A chemical reaction has both qualitative and quantitative meanings. Chemical reaction kan qualitative fi quantitative meanings qaba. Kana gaafa jennu lakkoofsaan yoo ilaalles akkasumas immoo akkasuma theories yoo ilaalle maal qaba hiika qabaachuu qaba. Amma akkuma ilaalaa oolle haayidiroojiinii fi naayitiroojiinii walitti fi ammooniyaa kan uume lakkoofsaan of ilaalle amma baalaansii gochaa jirti. Inni jalqabaan baalaansiidha iyyuu baalaansii godha. So quantitative lakkoofsichi keessa jiru maal wal qixaadha. Qualitative immoo maal akka ta'e yookaas immoo maal tokko reaakshinicha gaggeesse haayidiroojiinii fi naayitiroojiinii akka ta'es immoo hiika nu kennaa jechuudha. So keemikaala equationin qualitative fi quantitative meaningsa akka guutuudha yookaas immoo sirriitti qaba jechuudha. Qualitatively a chemical equation indicates the type of the reactants and the product of the reaction. Akkuma jedhee qualitatively kan inni nu ibsu keemikaala equation maalla taayipii reaaktaantii sana reaaktaantoonni sun eenyu fa'aadha. Akkuma masala jedhee naayitiroojiinii fi haayidiroojiinii akka isaan ta'an miti eenyu akka isaan ta'an qualitativelyidha kan nu ibsu jechuudha. Qualitatively naayitiroojiinii fi haayidiroojiinii akka isaan ta'an nu ibsira jechuudha. The quantitatively a chemical equation expresses the relative number, amount of molecules or masses of the reactants and the products. Quantitatively maal nu ibsa lakkoofsaanii moolii meeqatu achi keessatti argame reaakshinicha sana keessatti moolaakiilii meeqatu argame maasii hammamiitu jira atoomii hammamiitu jira lakkoofsa wanta wal qabatu immoo kan ibsu keemikaala equationii keessatti maala quantitativelyidha jechuudha. So keemikaala equationii keessatti qualitatively'n type of reactantii keenya ibsa. Quantitatively'n immoo nambarii ijoo wantoota wal qabatan mooliin isaa moolaakiiliin isaa ammamammeessa jedhu sana kan ibsu maala quantitativelyidha jechuudha. So kana adda baaftanii qabatte jechuudha. For example amma fakkeenyaaf the balanced chemical equation amma fakkeenyaaf reaakshiniin kun haayidiroojiinii fi oksijiinii gidduutti gaggeeffamee wateriitu uumamu. As keessatti balanced equation jalqabanii balanced nu kenna. Fakkeenyaaf balanced yoo asii laa baasuun haa afur haayidiroojiinii afurtu jira reaaktaantiidhaan isheen kun
Ishiin kana booda warroonni jiranii xiyya kana booda kan jiran product waan ta'eef lama lama ammas ni qala afur. So asii fatiin hydrogenii keenya maal ta'eera balance ta'e oxygenii immoo ilaalla oxygenii asii ni qala lama kunuunsa kan jiru. Silama maal jedhera coefficientiin dura dhaabatu hunduma isaaf dhaabbatan malee lamni inni fuuldura dhaabbachaa jiru kuni hydrogenii qofa kan dhaabbatu oxygenii kanaaf waan dhaabbatu fi asiis oxygenii meeqa jira lamatu jira jechuudha. So wanti kuni balanced chemical equationii hydrogenii fi oxygenii gidduu jiru jechuudha. So amma qualitatively fi quantitatively meaning isaa akkamitti sirrii ta'e ilaalla jechuudha. Has both qualitative and quantitative meaning qaba. Qualitatively it shows that the reaction between hydrogen and oxygen forms water. Qualitatively gaafa ilaallu reaction kun reaction hydrogen fi oxygen reaction gaggeessanii maaluu maalidha? Water humanidha jechuudha. Type reaction jamaal reactantota sana hydrogen fi oxygen jechuudha. And the quantitatively it indicates that 2 units of hydrogen combined with 1 unit of oxygen to form 2 units of water. Inni kun immoo maal nu ibsa? Quantitatively samo molecular hydrogen lama molecular kan ibsu raashii coefficient dura dhaabbatu mana lama miti as hydrogen lama jira jechuudha laasheen kun hydrogen lama fi as oxygen jira moo hin jiru keessumaa kan duraan garuu tokko jira miti so quantitatively immoo hydrogen lama fi oxygen tokko wal reaction gaggeessuudhaani molecular water meeqa uumani lama uumani jechuudha kun lama fuuldura isaanii jira waan ta'eef lama uumani so quantitatively hiika sirrii nu laatedha jechuudha so chemical equation tokko dirqama reaction tokko ibsuu fi hiika kana lamaan isaa maal gochuu qaba guutuu qaba jechuudha. Guutuu qaba jechuudha. The quantities may be expressed in terms of grams, number of moles, or number of molecules. So quantitatively sample because unit of hydrogen combined with 1 unit of oxygen generally let gara gara ibsamuu danda'a. Maaliin ibsamuu danda'a? Atoma gram of oxygen as keessa jiru meeqa irratti inni gaafate baasuu danda'u qabna. Mole of hydrogen meeqa as keessa jira kunuun jedhee baasuu danda'u qabna. Wantoonni nama jedhama kun hundi isaanii ganaadha. Akkamitti asirraa number of mole of hydrogen nu kenname oxygen akkamitti argannas jedhu hunduma isaa gara dhumaatti ilaalaa deemna jechuudha. So asii akka quantitatively moolii qofa molecular qofa osoo hin taane gramaanis number of molecules nu ibsa jechuudha. So kana hundumaayyuu tokko tokkoon inni ilaala jechuudha. Akkamitti moolii tokkorraa moolii kan biraa baasuu jedhu ilaalaa deemna jechuudha. So asirratti kan isin hubattan garuu quantitatively fi qualitative chemical equation meaning lamaas qabaachuu akka inni qabu hubattanii ta'ee yaada. Inni biraa balancing chemical equation. Amma sila gaafa ilaalaa turre chemical equation balance ta'uu qaba jenna. Hiika guutummaa dabarsuuf balance ta'uu qaba jenna. So balance akkamitti goonaa isa sila isin jenna jechuudha. Karaa meeqa gochuu dandeessin karaa sadiidhaan amma tokko tokkoon isaanii ilaalla jechuudha. According to the law of conservation of mass, atoms are neither created nor destroyed during a chemical reaction. Refer to grade 9 chemistry. Akka seera law of conservation of mass kan jedhamu jira. Joondan kan namichi jedhamu akka chemical reaction irratti wanta baay'ee kan qoratu namichadha. Seera sadii kaa'in seera sadan isaa law of definite proportion, law of multiple proportion fi law of conservation of mass. So law of conservation of mass isaa kuni seera isaa keessaa tokkodha. Seerri isaa kun maal jedha? Chemical reaction tokko gaafa gaggeeffamu jedha. Maasii reactantirra ture guutummaa guutuutti kan productirra jiru wajjin maalla wal qixadha jedha. Inni uumamus hin baadusi maasiin substaansii tokko inni uumamus hin baadusi isuma jalqaba turetu gara productitti jijjiirama malee. Fakkeenyaaf amma akkamitti isaa jettanii yaaduu dandeessu. Fakkeenyaaf amma garuu fakkeenyaaf amma waraqata tokko gomnee waraqata sana daaraasaatu fuunee giraama isaas waraqata jalqaba ture jiratu amma wal bira kompeer gooneen sun akka inni caalu yaaduu dandeenya. Muka tokko faatu akka goonee muka tokko gomnee daaraasaa guutummaatti walitti qabnee yoo safarree muki sun akka caalu yaadna tasirrii ba'ee muka sana caala yeroo sana. Garuu law conservation of mass kan inni jedhu maalla standardii qaba. Standardii suni wantoonni hundumtiyyuu control ta'ee jira. Temperaturiin, pressuriin hundumtuu gaafa gubatama sanaan ho'aa sanaanii ho'aanii qaama muka sanarraa baduu danda'a. Abidda waan gubatuu fi wantoota garaagaraan dhiibbaan irraa godhan sun hundumtuu control ta'ee wanta hangii wanta sanaa yoo safarame garuu isuma jalqaba ture sanaa wajjin wal qixaadhaa jira. Sirrii namooti yoo wanti hundumtuu control ta'e dhuguma sirriidha jechuudha. So law of conservation of mass maal nu jedhee atomii waan tokko hin uumamusi hin baadusi isuma jalqaba turetu jira nu jedhe. As a result, the number of atoms of each element should remain the same before and after the reaction. Reaction gaafa gaggeeffamu reactionicha jalduraa fi reactionicha booda atomiin elementii tokko maadha the sameidha hin jijjiiramu jechuudha. Isuma jalqaba turetu lammaffaarrattis yookaas product irrattis maalta appeerta malee hin badu jechuudha. To balance a chemical equation means to equalize the number of atoms on both sides of the equation by putting appropriate coefficient in the front of the formulas. So akkamitti balance godhanii gaafa jennu lakunaaf maalun jedha equalize the number of atoms. Atomii sana wal qixxeessuuf jechuudha.
on both sides of the equation, in both sides of equation jechuudha gara reactantii gara productii wal qixxeessuu fi by putting appropriate coefficient. Lakkoofsa tokko isin ilaallaa jechuudha. Amma akkuma silaa harmoniyaa fi hydrogen irratti ilaalle lama bakka buune sadii bakka buune akkuma sanaa jechuudha. Inni kun inspection method akkasuma tilmaamanii yoonas lama buusii yoonas sadii buusanii wanta nu wal qixxeessinudha jechuudha. Akkasii yoo bakka buusne maal gochuu dandeenya? Balaansii gochuu dandeenya jechuudha. Amma akkamitti akka balaansii godhanii example tokko ni ilaallaa jechuudha. Example ni ilaallaa jechuudha. Garuu jalqabatu inni ilaalin dura balancing chemical equation kan gosoota garaa garaa jira jechuudha. Maal faadha isaan sadii ilaalla jechuudha. A balancing chemical equation by inspection method is the most common way to balance chemical equation is to use inspection method. Chemical equation kanaan inspection method kan jechuudha. Inspection method kun most common yookaas immoo baay'ee bakka kan baratanidha. Sababni isaas salphaadhaas bira buufis yeroo dheeraa nutti fudhatu complexes miti jechuudha. So inspection method kanaan fayyadamnee balaansii gochuu dandeenya. Garuu hanqinni qabu garuu hanqinni inspection method sababa inni qabuuf LCM amma inspection method taansa LCM method jedhama. So waan tokko irratti wanti tokko dabalataan uumameenaan dhufeenaan inni jalqaba sababa hanqina qabuuf jechuudha. So inspection kun hanqina inni qabu maalla kompleksii warra ta'anii reakshinii dheeraa fa'aa ta'anii baay'ee kompleksii ta'anii balaansii gochuu keessatti yeroo dheeraa nu fudhata. Yoo nu fudhate immoo deebisaa argachuu keenya baay'ee carraa dhiphaadha jechuudha. So kanaaf LCM method itti darbaa jechuudha. Inni immoo wantoota kompleksitii ittiin argachuuf jechuudha. Garuu amma nu jalqabaa warroota simplii mataa waluutti salphaa inspection method kanaan balaansiin goona jechuudha. So it is exactly what the name states. Akkuma maqaan isaa jedhu inspection method akkuma inni jedhu jechuudha. You balance the equation by inspecting it. Bakka inspect jechuun bakka akkasuma tilmaamaani yoonas meeqa buuse yoonas fuuldura sana maqaa isa cimoo sadii kaa'ee jennee tilmaamaa wantuma nu bubuusa irratti bubula lakkoofsa fuunee bubuusa ilaalaa deemnudha jechuudha. Inspection method jechuudha. It is also known as trial and error method or a heat and trial method. Trial and error method jechuun dogoggoraa fi sirnummaa isaa adda babaasa wantuma inni ilaalaa deemnudha jechuudha namoonni. Gaafa example haa jennu normaal isanii galaa deemaa jechuudha. Follow 4 easy steps given below to balance a chemical equation by inspection method. Inspection method idhaani reaction chemical reaction tokko balance gochuu fi inspection kun laalli kun kan inspection method qofadha. Malee kan warra kaan ilaallatu jechuudha. Inspection method dhaan balance gochuu fi steepoota nu hordofuu qabnu muraasni warroota kana jechuudha. Inni jalqabaa write the word equation. Akkuma sila jennee gaafa chemical equation barreessinu jenna. Chemical reaction keessa chemical equation isa gaafa barreessinu wordidhaan barreessanii so wordidhaan jalqaba barreessuudha. Taasisa lamaffaarratti write the correct symbol or formulas for the reactants and the products and balanced equation. Taasisa garuu maal goona? Write the correct symbols or formulas for the reactants and the products jechuudha. Erga wordidhaan barreessine kana maal goona? Deebisnee immoo symboliidhaan bakka buusne barreessinaa jechuudha. Akkuma silaa fakkeenyaaf hydrogen plus nitrogen gives ammonia akkuma jennee qubeedhaan barreessine deebisnee nitrogenii fi hydrogenii jennee immoo bakka bu'ee isaatiin barreessina. Unbalanced goone jechuudha. Akkuma jalqabuma dhufeetti jechuudha. Itti aansee sadaffaarratti start with the most complicated compound count and tabulate the number of each type of atoms on the two sides of the unbalanced equation. Sana booda erga barreessine booda inni ilaalla kan wanti kun balance deeramoo hin taane moolaa ammaamtu jira gara harka mirgaa koo karaa bitaa jennee ilaallee ofii keenya murteessu yoo inni wal qixxaate ta'e yoo lakkoofsa meeqa bara kaa'ee bira buusee wal qixxaate jennee adda baafnee ilaallaa jechuudha. In the first part, makes the number of each type of atoms on the left side equal to the number of corresponding atoms on the right side of the equation. Sana booda erga bakka buusnee ilaallee booda akka inni wal qixxaatee correspond gocha hydrogenii karaa reactant irra jiru amma kanadha kan product irra jiru amma kanadha. Kan asirra jiru amma kana akka jennee adda babaasnee akka inni wal qixxaate wal hin qixxaanne adda baasnee jechuudha. Fakkeenyaaf example masalaa wajjin hojjennee haa ilaallu. Amma kan inspection method fayyadamnee akkamitti balaansii gochuu kan dandeenyu isa waliin ilaalla jechuudha. Inni kan tilmaamuu lakkoofsa trial fi error method waan ta'eef lakkoofsuma tilmaaman bakka buusnee lakkoofsa balaansii gochuu danda'u ilaaluudha jenneera miti. So kanaaf lakkoofsuma mataa keenyaa ilaallee bakka buusnee akka inni balaansii ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf amma balaansii gochuu fi amma fakkeenyaaf ayiraniin asiin product sadiitu jira. Asiin garuu tokkodha. Balaansii gochuun meeqa yoon bakka buusee gaariidha yoon jedhee fakkeenyaaf ani sadiin bakka buusa. Ishii amma fakkeenyaaf hydrogenii asii lama dhachinis lama sirriidha. Asiin oksijiniin afuridha. Productiin reactantiin garuu tokko qofa waan ta'eef asiin afuriin bakka buusaan jedha. Gaafa bakka buusee ilaalu asiin ayiraniin koo sadii naatiira. Asiin sadii naatiira. Hydrogeniin koo asiin 4 times 2 8dha. Asii garuu meeqadha? Lama ta'e jechuudha. Oksijiniin koo garuu afuridha. Asiinis afuridha. Oksijiniif ayiraniin baalaansa ta'an iyyuu malee
Sababa haayidroojinii hin taanee fi deebiin kun sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. Hundi isaaniiyyuu baalaansii ta'uu qabu jechuudha. Sababa kanaaf ammas tilmaama biraa jagallaa jechuudha. Lakkoofsa biraa fudhannee ofuma keenya akkaataa tilmaama nu dhufu yaadna jechuudha. Sadii qabna. Balaa jechuudha. So ammasii sadii mee qabna? Sadii qabna. Amma baalaansii ta'eera ayiraniin keenya. So jalqabaa oksijinii kun baalaansii godha. Asiin afur miti asiin isaa afur gochuu fi iddoo kana afuran buusa. Amma oksijiniin kun meeqa ta'eera? Afur ta'eera. Asiinis meeqa ta'eera? Afur naa ta'eera. Garuu asiin oksijinii meeqa haayidroojinii meeqa ta'e? Saddeeti. Asiin garuu lama waan ta'eef as fuuldura yoon dhufee afur buusee jechuudha. Kunis afuran buusa jechuudha. As afur yoon buusee meeqa ta'a jechuudha. Kunis saddeet naa ta'a jechuudha. Hundi isaa maal ta'e amma baalaansii ta'e. Kunis ayiraniin kun sadiidha. Asiis sadiidha. Asiis haayidroojiniin kun saddeetidha. Asiis saddeetidha. Asii oksijiniin koo afuridha. Asiis meeqadha? Piroodaaktiin afur ta'e jechuudha. Kana agartanii lakkoofsuma ofuma keenyaa tilmaamaan fuudhee yoon kana asiin buusee achiin yoon kana buusee jennee waan nuyi yaada tilmaamaan yaadnedha jechuudha. Garuu tilmaamni keenya sirriidha. Dhufeera jechuudha baalaansii ta'e. Kanarra caalaa garuu isin immoo LCM fi aljeebrik meetidii fayyadamtanii yoo isin gootan ariifiidha. Sababiin isaa inni iddoo hundumaattis waan isin gargaaruu fi isa godhaan isaan fayyadamaan isiniin jedha. Yoo wantoonni gaaffisanitti ta'an fi egzaampiloonni eksarsaayisotni warrootni nafa yoo isaan gaaffisanitti ta'anii eksarsaayisiitti isinitti cimee barreessaatii lakkoofsa isinitti cimee bira nuu ka'a. Akkuma asirratti ilaalaa kan kunoo amma kuni baalaansii ta'ee jiru jechuudha. Amma keenyaaf number of ironii tokko jira miti asii immoo piroodaaktiira sadiitu jira. Number of oksijinii tokko jira karaa reaaktaantiirra karaa piroodaaktiira immoo afurtu jira jechuudha. So baalaansii ta'ee jiru jechuudha. Kun baalaansii goonee arganne immoo simbiluun hojjechaa oolle jechuudha kun amma. Number of ironii sadiidha, piroodaaktiira sadiidha, reaaktaantiira oksijinii afuridha, piroodaaktiira afuridha. Number of haayidroojinii reaaktaantiira saddeetidha, piroodaaktiira saddeetidha. Hunduma isaa ibsanuu argachaa oolle baalaansii goonee simbiluun hojjechaa oolle suma kana jechuudha. Asirratti wanti sun qabachuu qabdanii inspection method works best for simple equation. ስለዚህ inspection method kuni yooma gaarii mateeyyuu garuu warroota baay'ee simple ta'aniif hojjetan jedhamti. Warroota complex ta'anii fi isaanii hojjechuu keessatti maalla xinnoo isheen kana qabatu sababa hanqina inni qabuu fi maaltu dhufee jechuudha. Taasise LCM method kan jedhamu jechuudha. Wanti tokko walitti dabalamaan kan qabeenya inni jalqabaa hanqina qaba jechuudha. So kan inni LCM dhufee fi inspection method hanqina sababa qabuufidha. For example, when aluminum reacts with oxygen, aluminum oxide is formed. Aluminum oxygen is a reaction in the case of aluminum oxide to matter. So in inspection, LCM method is kind of a step on not of molasses realize the balanced chemical equation or the reaction. So can have it some aluminum react with oxygen can have balanced equation of the step one represent a reaction by word equation. The origin number is natural. Aluminum plus oxygen gives us aluminum oxide and origin number is natural. Step two, write the correct symbols or formulas for the reactants and products. The tansiemo is aluminum oxygen, aluminum backons, ALD, oxygen, or O2. Definitely one take molecular or two numbers as a bullet and to Canada. Step three, place the total balance of each atom above the it. LCM method kana balance gochuu fi balance atomii elementoota kana mataa isaanii fakkeenyaa jechuudha. Amma aluminiyemii kaasii sadiidha, oksijinii lamadha, aluminiyemii sadiidha, oksijinii sadiidha jechuudha. Normaali gaafa hojjetan isin dirqama kana aluminiyemii oksijinii barreessuu isin irraa eegamu. Beektanidha bakka siimboolii ishee kana daftanii fixuu dandeessu malee isteeppii kana dirqama hordofuu isin irra jiraatu. So garuu kana hojjechuu fi LCM method maal godhan isteeppii sadaffaa place the total balance of each atom above it. Balance elementoota kana mataa isaa fakkii iddoo kanarraa jechuudha. Akkasuma ilaallaa jechuudha. Amma immoo LCM method fayyadamnee akkamitti balance kan goonu jedhanii waliin ilaallaa jechuudha. So isteeppii isaa jira miti jalqaba woordiidhaan barreessaa maal isa jedhu. Nuti jalqaba akkasuma siimboolii isaadhaan barreeffannee hojjennaa jechuudha. Maal jedha akka sanarratti Steppiin sadaffaasaa baalaansii isaa maal godhaa jedha mataa isaarraa kaa'aa jedha miti steppiin sun. So amma baalaansiin aluminiyemii meeqadha? Sadiidha. Group 3 elementii waan ta'eef jechuudha. Sadaffaadha jechuudha. Oksijiniin baalaansii elektiroonishii meeqadha? Lamadha. Garuu oksijinii meeqa jira? Lamni waan jiruu fi meeqataa jira kuni? Afurtaa jechuudha. Kan tokkoon ishee lamadha. Oksijiniin tokko baalaansii ishee tokko lamadha. Kan lamaan isaa immoo afuridha jechuudha. Aluminiyemiis meeqa jira? Lama jira. Kan tokkoon isaa sadiidha jenne baalaansii elektirooniinsa. Kan lamaan isaa immoo meeqadha? Ja'a. Inni biraa oksijiniidha. Oksijiniin meeqadha baalaansii elektirooniin kan tokkoon ishee lamadha. Kan sadan isaa immoo meeqataa?
jaha ta'a jechuudha. So amma baalaansi elektiroonii isaa yeroo hundumaa keessa hin naqatu jechuudha. Kan tokkoon isaa beektanina kan lamaan isaa innaan sabiskiriiptii masaadhaan baay'isaa keessa jechuudha. So LCM meetiin kan nuun jedhu erga lakkoofsa baalaansii isaa argattan irra keessanii booddee LCM lakkoofsa argattan sana barbaadaadha kan baalaansi elektiroonii isaa. Amma LCM jechuun maal jechuudha afaan Oromoon hirmaataa walii xiqqichaa miti kan isaan waliin hirmaatan inni xinnoo lakkoofsi kun hundi isaanii meeqadha? 3, 4 fi 6 hirmaataa isaa waliin qaban xinnoo meeqadha? Fakkeenyaaf 6 yoo fudhanne jaha sirrii hirmaata walii xiqqichaa jahaaf jaha meeqa tokko jahaaf sadii meeqa lamadha garuu jahaaf afuriif waan hin namnee fi jahantu jechuudha lakkoofsa sattaan ilaallaa jechuudha jahamatti jaha gaafa fidan meeqa nama 12 so 12 sadii meeqa 4 12 afuriif sadii 12 jaha meeqa lama jechuudha so lakkoofsi kun sadanii hirmaata isaan waliin qaban inni xiqqoo meeqadha 12dha jechuudha so 12 fideen as gidduu kaawwadha jechuudha kun maal isaadha LCM isaaniidha jechuudha. Yookaas hirmaata walii xiqqichaa isaaniiti jechuudha. Erganii kan argadhe booddee isan argadhe kana baalaansi elektiroonii isaanii firaan koofishantii godhee fuuldura isaanii kaa'aa deemaaf jechuudha. So 12 hiruun 3 meeqa 4 miti so 4 alumineemiin godhadha. 12 hiruun 4 meeqadha 3 so 3 oksijiniin godhadha. It gives jennee 12 hiruun 6 meeqa 2 alumineemiin godhadha. Ammas 12 hiruun 6 meeqa meeqa ammasi 2 miti so 2 yoom akkasumaan fayyadamnee hunduma isaa 2 waan qabuu fi akkasumaan oksijiin sirrii yoo goone hin dandeenya jechuudha. 2 kuni asis 2 waan ta'eef 12 hiruun 6 2 waan ta'eef sana booda akka inni baalaansitee waliin ilaallaa jechuudha. So as jala ifama ishee kana 2 qabdi sabiskiriiptiin kan alumineemii keenya 2 waan ta'eef jechuudha. Amma baalaansi akkanitti ilaalla. Alumineemii asii mee qabna 4 qabna reaaktaantii irraa. Asiin mee qabna ammas asiinis mee qabna 4 qabna 2 baay'isuun 2 4 waan ta'eef. Oksijinii mee qabna jira 3 baay'isuun 2 meeqa 6 asiis mee qabna 2 baay'isuun 3 6 agartanii LCM keenya fayyadamnee baalaansi elektiroonii firaa maal goona akkeessinii baalaansi gochuu dandeenya asiin 4 alumineem asiinis 4 alumineem 2 waan qabnuu fi 2 times 2 4 dha oksijinii 6 dha 3 baay'isuun 2 asiis 2 baay'isuun 3 6 waan ta'eef LCM meetodii immoo baay'ee salphaadha jira kanaatti baalaansi gochuuf jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti xinooshee wal jala darbilaatti goona. Akka garuu akkasii galuutti alumineemiin baalaansiin isaa meeqadha? 3dha. Kun 3 akka jirti yaadu. Oksijinii immoo 2dha. 2dha. Baalaansiin garuu oksijinii iddoo meeqa jira? Iddoo oksijinii 2 jira waan ta'eef 2 baay'isuun 2 meeqadha? 4dha jechuudha. Alumineemiin meeqa jennee 3dha jennee miti. Garuu alumineemiin 2 waan jiruuf 3 baay'isuun 3 meeqadha? 6dha. As immoo oksijinii 3 jira. Kan oksijinii tokko baalaansiin ishee 2dha. Kan 3 ishee immoo 2 waan ta'uuf meeqadha? 6dha jechuudha. So warroonni kun mataa isaanii irratti dandeessu kaawwachuu dandeessu jechuudha. 3 isa kana kun iddoo kanarra 3 4 isa kana immoo oksijinii kanarra 4 kaawwatu jechuudha. Sababiin isaas oksijinii tokko baalaansii ishee 2dha. Kan lamaan isaa immoo 4dha. Alumineemiin tokko baalaansii ishee 3dha. Kan lamaan ishee immoo 6dha jechuudha. 3 waan ta'eef. So lakkoofsi inni as taa'u kun baalaansii isaanii kan inni isaanii sirra jira. From the equation we see that the balance of aluminum is 3. Baalaansiin alumineemii meeqadha? 3. 3 isheen kun kan baalaansii 3 isa kanaati jechuudha. The total balance of oxygen is 2. Baalaansiin kan oksijinii tokko ishee 2 kan tokko ishee 2 as garuu oksijinii 2 sababa jiruu fi kan tokko ishee tokko taanaan kan lamaan ishee immoo 4dha jechuudha. 4 kun kan oksijinii isa kanaati jechuudha. The total balance of aluminum is 3dha jennee bitee isa tokko 3dha jennee garuu immoo kun product jedhamu alumineemii 2 waan jiruu fi 6dha. The total balance of oxygen is 6dha jechuudha. So erga kana mataa isaarra kaawwannee booddee jechuudha. LCM meetodiidhaan gaafa hojjennu jechuudha. Erga mataa isaarra kaawwannee booddee 12 LCM'n lakkoofsota kan hundumaa beekaa jira. Yookaas immoo LCM jechuun maal jedhama? Hirmaata walii xiqqichaa jenna jechuudha. Hirmaata walii xiqqichaa. Kan isaan lakkoofsi kun waliin hirmaatan lakkoofsi inni xinnoo meeqadha? Fakkeenyaaf amma 6 sirrii matti qoora meeqaa fi fakkeenyaaf 6 amma 3 fi 6 kan isaan waliin hirmaatan inni xiqqoo meeqadha? 4 miti. 4 inni 6dha fi 6 meeqa? Tokko 3 meeqa 2 garuu 6 immoo 4 fi 2 so kanaaf kan sadan isaanii miti jechuudha. Kan sadan isaanii hirmaata isaan waliin hirmaatan xiqqichi meeqadha? 12 12 3 fi 4dha. 12 4 fi 3 12 3 fi 4dha. 12 4 fi 3dha. 12 6 immoo 2 jechuudha. Kan isaan sadan isaanii waliin hirmaatan inni xinnoo meeqadha? 12 kan isaan waliin hirmaatan kan biraan jiru 18 jiru garuu 18 isa guddaadha. Ishee xiqqoo meeqa ishee dhuma jalqaba irratti argannu 12 waan ta'eef 12 filannaa jechuudha. So LCM is 12. So LCM erga 12 ta'e booddee lakkoofsa kanaaf irraa jechuudha. Baalaansii gochuuf jechuudha. Kun asuma irratti yoo ilaala deemne akkuma inni isin eegaluu fi 12 miti. So
kudha lama kana vaalaansi elektiroonii isaanii irraa jechuudha. 12 kana alumineemii reaaktaantii irra jiru meeqa ture? Sila kuna jedhu kudha lama miti. So as step isaa nuuf inni dabalu ishee jalqaba. Step 4 find the LCM of each total balance electron. So LCM isaa arganneerra. Kunoo 12 dha jenneerra. And then step 5 divide the LCM by each total balance number to obtain the coefficients for each of the reactants and the product. So LCM arganne kana balance electron isaa maal guna divide guna yookaas immoo irraafee jechuudha. Sana booda inni lakkoofsaan inni argamu sana fuuldura isa hirreef sana keenya kunoo bakka. Amma kudha lama LCM keenya arganneerra kan hunda isaanii jechuudha. So kudha lama yeroo meeqa? Sadii kunoo sadii sila balance electron kana meeqa jenni sadii. So kudha lama yeroo sadii meeqa? Afur. So afur finnee fuuldura LCM keenya kaawwanna. Inni taan immoo kudha lama yeroo afurii. Sila afurii kan oksijinii kana afur gaafa keenya meeqa? Sadii. Inni taan ammoo alumineemii kan ishee alumineemii ishee kanatti dabalachu alumineemii ishee kun balance electron ishee kan tokko sadiidha kan lamaan sammuu jaarraa jenni kun jaarraa humna keenya. So kudha lama yeroo jaame qara feddoo kana lama ta'a. Kan oksijinii keenyas kudha lama yeroo jaame qara lama ta'a. So kana booda balance jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaalle ammas alumineemii meeqa jira? Afurtu jira. Iddoo kana meeqa jira? Kun afurtu jira. Alumineemii as jira lamadha. Lama baasu lama afuridha. As oksijinii jaha jira lama baasu sadii. Asis meeqa jira? Lama baasu sadii jaha jechuudha. So LCM meetodii immoo kanuma dha. LCM meetodii salphaatu jechuufi jalqaba balance electronii elementii sana mataa isaanii akka kaawwanna yoo lama jiran kan tokkoon safara kan lamaan isaa meeqadha kan sadan isaa meeqadha akkuma kana adda baafanna sana booda hirmaataa walii xiqqichaa isaanii baafanna hirmaataa xiqqichaa walii isaanii baafanne sana balance electronii isaanii irraa fuuldura isaanii kaawwanne balance kun sana booda check godhaa jechuudha akka inni wal qixaan they are four aluminum and 6 oxygen in the reactant side dha. So product side analysis dirqama qabataa jechuudha. So correctly maal ta'eera balance theory jechuudha. Correctly balance theory jechuudha. Balancing chemical equation using algebraic method. Inni taan immoo fi inni dhuma algebraic method kan jedhu. Inni kun kan baay'een gaarii kan ta'e simplicity complex kan ta'ee fi furuuf kan gargaaru algebraic method kun maalla baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kun bakka salphaadhas immoo hunduma isaa furuufis immoo nu gargaara jechuudha. Hunduma isaa furuuf nu gargaara jechuudha. Balancing chemical equation using algebraic method. This method of balancing chemical equation involves assigning algebraic variables as the stoichiometric coefficients to each species in the unbalanced chemical equation. Algebraic method kana fayyadamuuf kan inni godhu jalqaba erga barreessine booda algebraic alfaabeetii fuuldura elementoota keenyaa sanaaf buusna jechuudha. Kun gaafa gaaffiidhaan jennu baay'ee salphaadha. Gaariidha simmoota warroota jechumootaan hojjechuufis kun baay'ee nu gargaara jechuudha. Unbalanced equation sana fuuldura buusna sana booda achirraan furaa gaaffisa gaafa jennu irra caalaa. These variables are used in the mathematical equation and they are solved to obtain the values of each stoichiometric coefficient. Kun kan amma fakkeenyaaf hydrogen plus oxygen gives H2O gaafa jennu hydrogen dura A buusna qubee A, oxygen dura B buusna it gives the name of C buusna jechuudha. So qubee buusneeti qubee sanaa fi lakkoofsa arganna. Lakkoofsuun immoo equation keenya keessa lakkoofsa bakka elementii bakka bu'u qaba jechuudha. Gaafa gaaffiidhaan hojjechaa jennu salphaamatti isin dhufamu malee yommuu ta'u isaa keessi waan fakkaate. So gaaffisaa hojjennaa jechuudha. Consider the formation of ammonia from hydrogen and nitrogen as example. Fakkeenyaaf reactionii oxygenii fi hydrogenii gidduutti ammooniyaan uumuu fudhannee algebraic methodin akkamitti hojjennu si ilaallaa jechuudha. Kunis kan steepii qaba kan steepii hundi isaa steepii garaa qaba jechuudha. Steepii kana hordofuun dirqama miti. Nunnu galeenaan salphaamatti barreessinee kaa'uu dandeenya malee gaafa barsiisan kilaasii ol kennuu dirqama woordiidha malaan barreessuun irra jiru. So stepping jalqaba write the unbalanced equation with the correct symbol of reactants and products. Jalqaba sadaan fakkeenyaaf LCM method fi inspection method irratti jalqaba woordiidhaan barreessinati asirratti garuu woordiidhaan jalqaba barreessuun irraa eegamu dhiisuu danda'a. Jalqaba maaliin barreessina? Simboolii masaa foormulaa masaatiin fakkeenyaaf nitrogen plus hydrogen gives ammonia jennee barreeffanna. So kun maala unbalanced equation sababni isaa nitrogen iddoo kana jira lama jira asii garuu tokko jira. Hydrogen iddoo kana jira lama jira asii garuu meeqa jira sadii jira. So unbalanced equation jechuudha. So step irratti immoo assign algebraic variables to each species as a coefficient A, B, C. Tokkoon isaanii duratti maal barreessina? Qubee na fayyadamnee barreessina A, B, C jennee fakkeenyaaf jalqaba kan jiru maala? Nitrogen. So nitrogen fuuldura maal keenya? A keenya. Plus jenna. Nitrogen, hydrogen taasise B keenya taasise gigisanii C keenya. Atu plus emas productive waste jiraate G jenna jechuudha. Amma inni jiru G, E, F jechaa deemna jechuudha. Amma productive keenya baay'achaa deemu qubeen nun kaa'anii sun hunda isaanii dura akkuma qubee afaan Oromoo habaa caalaa jennee fuuldura isaanii kaawwachaa deemna jechuudha. Kaawwachaa
deemna jechuudha. Then set equation for each element so that it is equal in both the right and the left hand side. Sana booda qubee fuuldura jiru elementoota corresponding ta'anii fi equal godhee kaawwamu keenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti amma fakkeenyaaf asii naayitiroojiinii meeqaan bakka bu'ee jira? Eedhaan bakka bu'ee jira. Asii immoo naayitiroojiinii maaliif bakka bu'ee jira? Piroodaaktii immoo siidhaan bakka bu'ee jira. Sii kuni naayitiroojiiniif haayidroojiniif maal taateeti? Dhaabattee jirti miti. So kana maal jennee barreessina? A equal to C jennee barreessina jechuudha. A equal to C jennee barreessina. Sababni isaati naayitiroojiiniin karaa piroodaaktii jiru 2A jennee barreessina jechuudha. 2A plus equal to C dha. Sababni isaati naayitiroojiiniin jiru lama waan ta'eef naayitiroojiinii keenya maaliif bakka buusna? A'dhaan bakka buusna. So naayitiroojiinii lama waan ta'eef 2A equal to C jennee bakka buusna jechuudha. Subscript of nitrogen is 2 in the left side and 1 in the right side. So right side immoo tokko waan ta'eefidha. 2A equal to C kan jennee bakka buusna jechuudha. Sana booda haayidroojiniifidha. Haayidroojiniin karaa dhiyaatu kan dura jiru meeqadha? Lama miti. So 2B equal to 3C jennee keenya sana jechuudha. Haayidroojiniif immoo 2B equal to 3C jennee bakka buusna jechuudha. So subscript of hydrogen is 2 in the left hand side and 3 in the right hand side. So waan kun kan biraan qabnu naayitiroojiiniin koo maaliin bakka buuse? Qubee A jedhamtu nan bakka buuse. Naayitiroojiinii lama ture. So A'n keenya naayitiroojiinii ergate 2A ta'a jechuudha. So 2A'n equal to maal? Cdha. Naayitiroojiinii duukaa jiru immoo Cdha jechuudha. So sana booda maatii keessatti equal saayinii jirana liinar waan ta'eef liinar vaaraabilii waan ta'eef walitti daddabarsinee furuu dandeenya jechuudha vaaraabilii qabnu sanaaf. So sana booda akka keessatti wal bira buufannee booda step sadaffaarratti choose the smallest variables and assign arbitrary number in order to determine the remaining variables. Erga akkasitti wal qixxeeffannee booddee smallest variable kan qabu yookaas immoo variabiliin baay'ee kan keessatti hin argamne filan fakkeenyaaf amma maatii keessatti ax square plus by plus cz jedhu jennee fi ax plus by kan qofa jirtu ishee variabiliin xinnoo keessa jirtu filannaa jechuudha. Sababni isaas damee deebisaa bira gahu. Sana variabiliin sadii waan bira jiruu fi jalqaba sadansaa argachuun cimoo waan danda'uuf jalqaba variabiliin xinnoo keessa jiru filannaa jechuudha. As keessatti shumsumaan sanaa ABC jedhee yeroo jiraatee fi inni tokko immoo AB yoo jiraate jalqaba AB sanaaf fuudhasa smallest variabiliin keessatti argamu sanaaf jechuudha. So in the above case A is the smallest coefficient. Yeroo hundumaa waan isin asirratti qabachuu qabne yeroo hundumaa coefficient A kana maal jettanii fudhattu yeroo hundumaa A inni fudhatu. Yeroo hundumaa A keenya quality waanidha. Akka keemisi akka isa kanaatti konseptii isa kanaatti yeroo hundumaa A keenya quality waan jechuudha. The values of B and C can be obtained as follows. Erga A keenya tokko ta'e yeroo hundumaa sila maal jennee irratti dudduuba deebinee yoo ilaalle sila naayitiroojiinii irratti maal jennee consider 2A equal to C jedha. So A keenya yeroo hundumaa gaafa aljebrimeetti fayyadamu yeroo hundumaa baay'ee A meeqa inni fudhata waan inni fudhata. So A keenya waan yoo ta'e bakka A kana meeqa buusna jechuudha tokko buusna jechuudha. So 2 times waan meeqadha 2. So C keenya maal ta'a lama ta'a jechuudha. So A keenya tokko yoo ta'e C keenya immoo meeqadha lama ta'a jechuudha. C keenya meeqa ta'a lama ta'a jechuudha. So A waan yoo ta'e C keenya meeqa ta'e kunoo lama ta'e jechuudha. C meeqa ta'e lama ta'e baadhimsa. C lama ta'e yoo ta'e immoo silamoo maal jennee kunuunsitti 2B equal to 3C dha jenna. So meeqa arganneera gatii C keenya immoo lama arganneera. So gatii B argachuu fi bakka kana meeqa buusna bakka C kana lama buusna jechuudha. Lama arganneera waan ta'eef equation isa jalqabaadha. So 3 times 2 meeqadha 6. So B qofaatti argachuu fi over 2 gaafa kunu B meeqa ta'a 6 over 2 meeqadha 3 ta'a jechuudha. So deebiin C keenya immoo meeqa nu ta'a 3 nu ta'a jechuudha. So akkasitti qubee kanaan bifa salphaatiin maal arganna gatii A, B, C arganneera. Have no common multiples they can be substituted into the equation. So ergasii booddee qubee tokko arganne kana maal guna fuuldura isaanii bunna jechuudha. So inni 2 3. So gatii A meeqa arganne sila jira tokko miti. So A immoo maal dura turte naayitiroojiinii kana dura turte. So tokkuma booda jechuudha. Tokko buunas innis garuu kan jiru beekama. Ittaansee B dha. Gatii B meeqa arganne kunuunsitti sadii waan arganneef sadii kaawwan. Gatii C meeqa arganne sitti lama arganne so lama kaawwan jechuudha. Amma kan wal qixxaate yoo ilaalle naayitiroojiinii meeqa jira lama jira. Asinis kun lamatu jira. Asiin hydrogenii jahatu jira. Asinis jahatu jira. Wal-qixxaatee wal hin taane wal-qixxaatee jechuudha. Asiin kunoo hundi isaa wal qixxaatee jira. Asinis wal-qixxaatee. So kun maalla balansed equation by algebraic method jechuudha. Algebraic method jechuudha. Amma immoo kan nuyi ilaallu algebraic method fayyadamnee akkamitti baalaansii goona jechuudha jechuudha. Ani akkan isin gorsutti yoo method isa kana warra sadan sana keessaa algebraic method kana fayyadamtanii yoo baalaansii gootan gaariidha iyyar sababni isaas warroota cimoo ta'anis kanaan furuun salphaa waan ta'eef isa fayyadamtanii gootanii gaariidha. So example makana suma kitaaba keessan irra jirudha. Algebraic method fayyadamuu fi akkuma maqaa isaa jennu
aljibiraa bakka buufanna jalqaba jechuun qubee bakka buusna jalqaba jechuudha. Fuuldura elementoota keenya fakkeenyaaf bakka buusa fakkeenyaaf jalqaba reakshinii kun aluminiyam plus oxygen it gives aluminum oxide. So aluminiyamii dura A'n buusa. Oxygenii dura B'n buufadhe. Aluminum oxide product godhuu immoo meeqa buufadhe? C buufadhe. Atuma fakkeenyaaf plus jedhee productiin X ta'e tokkotu jiraate iddoo isa dura immoo maaliin buusa? D buufadhe. Ammas plus jiraate E'dhaan buufadha jechuudha. Amma wanni jiruun buusaa deemaa jechuudha. Qubee akkuma abaa caadaa jennee buusaa deemna jechuudha. Sana booda erga akkas goone booddee aluminiyamii E'n kun maal bakka naa bu'a? Aluminiyamii bakka waan naa bu'uu fi isa productii aluminiyamii jiru wajjiniin qubee sana wajjiniin corresponding gochaa deemaa jechuudha. Wal qixxeeffachaa deema. Fakkeenyaaf amma aluminiyamiin kosin maal bakka bu'a? E'dha. Aluminiyamii kammoo jira tokko jira waan ta'eef E'n equal to asii immoo aluminiyamii bakka bu'ee kan naa jiru maal? C'dha. So equal to 2C jedha jechuudha. Kun equationii tokkodha jechuudha. Equationii kun kan aluminiyamiidha. Productiin aluminiyamii tokko jira. E'dhaan immoo reactantiin tokko jira immoo E'dhaan bakka buusne productiin immoo lama jira. Isa immoo 2C'dhaan bakka buufne jechuudha. Sababii coefficientii kun oxygenii fi dhaabata aluminiyamii fi dhaabata sababiin isaas coefficientii waan ta'eef jechuudha. Inni biraan oxygeniidha jechuudha. Oxygeniin reactantii irra jiru B'dhaan bakka bu'ee jira. Inni immoo maal jenna? Lama waan ta'eef 2B'n equal to 3C godha jechuudha. 3C godha. Kun immoo maalla? Kan oxygenii bakka naa bu'a jechuudha. Oxygeniin koo reactantii irraanii B'dhaan bakka bu'ee inni immoo lamadha. 2B'dha. Oxygenii asiin sadiidha. Inni immoo C'dhaan bakka bu'ee 3C'dha jechuudha. Erga kana goonee booddee akka keemistirii aljibiriikiitti immoo yeroo hundumaa vaaliyuun A keenyaa meeqadha? Tokkodha. Yeroo hundumaa bakka gatii A keenyaa tokkuma jettanii fudhattu fi makeessanii yeroo hundumaa tokko jettanii kaa'atu jechuudha gaafa jalqabatan. So gatiin A koo kan asii tokko taana kan jechuun 1 equal to 2C'dha. Gatiin A koo meeqadhaan jire? 1dha waan ta'eef 1 bakka buusa. So gatii 2C waan ta'eef C qofaatti hambisuuf maal godha? Over 2 godha. Ergan over 2 godhee gatiin C koo meeqadhaa ta'a? 1 over 2 naa ta'a jechuudha. Gatii C kun immoo gatii C'dha jechuudha. C immoo meeqadha? 1 over 2. C 1 over 2 taananii equation isa lamaffaa keessa immoo C waan jiruu fi C bakka buufadhee B koo argachuu nan danda'a. Inni immoo akkamittidha? 2B equal to 3. 3C'dha. C immoo meeqan argadhe? 1 over 2 waan ta'eef 1 over 2 godhadha jechuudha. Sana booda 2B equal to 3 over 2dha. 3 over 2 B qofaatti argisuuf over 1 over 2 times 1 over 2 godha. So 2 2dhaan gaafa badu B meeqanaa ta'a? 3 over 4 naa ta'a jechuudha. Kun immoo gatii B godha jechuudha. Hundumaa sadii maal godhama? Argadheera. Garuu gatiin argadhe kun maaliin taa'ee jira? Desimaalii yookaas immoo firaakshiniidhaan miti. Garuu gatiin warroota kanaa firaakshini yookaan desimaaliidhaan ta'uu danda'u. Amma gatiin oksijiinii 3 over 4dhaan jiru. Wool nambariidhaan waan ta'uu qabuu fi awwaaxaa sadhaan hin baay'isaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma C'n koos 1 over 2dha. Inni kun immoo B'n koo 3 over 4. Inni jalaa kun meeqadha? 4 fi 2dha miti. So awwaaxaan yookaas LCM'n 2 4 meeqadha? 4dha jechuudha. So 4 waan ta'eef hunduma isaayyuu 4 hin baay'isaa jechuudha. Times 4 kan ees een sababa ishee 1 over 2 taanee fi yookaas immoo firaakshini sababa hin taaneef hin dhiisu. Takka kan hunda isaa tokkoon baay'inaan hundumti isaa dirqama ittiin baay'isaa jechuudha. So een 1 times 4 meeqa? Gatiin keenya maal ta'a jechuudha? 4 naa ta'a jechuudha deebi'ee. Gatiin C keenya 4 times 1 4 divided by 2 C keenya maal naa ta'a? 2 naa ta'a jechuudha. 4 gaafa lamaaf lama. Gatiin B keenya immoo 4 times 3 12 divided by 4 immoo meeqadha? 3dha jechuudha. So gatiin B immoo meeqadha? 3. Amma lakkoofsa maal naa ta'a? Lakkoofsa wool nambarii naa ta'a. Sana booddee maalan godha? Lakkoofsan argadhe kanaaf bakka hin buusaa jechuudha. Sila maalin jedhee? A aluminiyamiin jedhe. A aluminiyamiin. A immoo meeqan argadhe? 4 waan hin argadhee fi bakka hin buusaa jechuudha. 4 aluminiyam plus B immoo meeqan argadhe? C'dha. Isa immoo maalin jedhe? B oxygenii waan hin jedhee fi 3 oxygen 2 hin jedha. It gives C immoo meeqan jedhe? 2 waan hin jedhee fi 2 aluminiyam 2 ishee maqanaa jechuudha. Sana booda O 3dha jechuudha. Amma inni jalqaba ture kanadha. Inni jalqaba ture fakkeenyaaf inni jalqaba ture sittansi ni barreessa ilaala. Inni jalqaba ture reactionichi kana ture. Aluminiyam plus O2 it gives aluminiyam 2 O3 ture. Amma asii aluminiyamii tokko jira ture asii lama jira ture baalaansi hin taane ture. Amma garuu erga baalaansi godhee booda aluminiyamii meeqa jira asiin 4tu jira. Asiinis meeqa jira 4tu jira 2 baay'isuun 2 waan ta'eef. Asiin oksijiiniin jiru meeqa 3 baay'isuun 2 6. Asiinis 2 baay'isuun 3 meeqa 6. Sila garuu meeqa jira ture asiin 2 jira ture asiin immoo 3 jira ture jechuudha. So algebraic method fayyadamee kanatti baalaansi godhee kanadha jechuudha. Jalqaba qubee bira kaawwattu qubee sanaanii corresponding keessa baafattu sana booda qubee sanaaf furuudha jechuudha. Lakkoofsuma akkuma normaalii maasii keessatti beektaniini sana booda qubee sana iddoo fuuldura keessan fiddanii lakkoofsa sana bubuustanii furtu jechuudha. So kanadha yoo gaaffiin achirratti exaampiloonni fi exersaayisonni jiru isa hojjedhaa yoo inni cime immoo lakkoofsa isinitti cime lakkoofsa isaa koomentii jala nuu kaa'aa hin hojjenna waan ta'eef.
So example kuni isuma nama ilaalaa oolledha jechuudha. Isuma nama ilaalaa oollee kun amma isuma nama hojjennee kaasee jechuudha. So amma maatii yoo gaaffii qabaatanii gaaffii keessanii akka nu dhiyeessitan jedha sabni isaas akka nu fooyyeen nu faana gargaaruu fi so paartii sattaanuti types of chemical reaction akkuma sila jennee type of chemical reaction maal akka ta'e ilaalla jennee ture. So isa ilaalla paartii lamaffaa keessatti amma maatii yeroo gaarii akka qabaatanii abdiin qaba. Korontuu biraati milkaa'ina daldaltoof sababa hin taana we are cause for success of generation.